magaalaan Dirree Dhawaa akka umritti magaalaa ijoollee jechuun kiyya amata 122 dura kan dhaabbatte. Wanni isiin irra dhaabbattes guddoon waan namnichi hin jiru jechuu kan hin ta'in namni ni jiraata akka magaalaa biyya keessatti beekamte madda ikonomii madda guddinaa kan nama adda addaa waliif fidu akka taatu ka godhe eega baaburri magaalaa Jabuutirraa dura Dirree Dhawaa dhufee achirraa hanqa Finfinnee gahutti qooda cimaa ikonomii biyyaa keessattis haala ummata keenya keessattis qabaachuu turte waan magaalaa tanaa daranuu baruun hedduu barbaachisa. Ka miidiyaa kana qopheesses ijoollee Dirree Dhawaati. Warri Dirree Dhawaa keessaa burqe karaa aadaa Oromootti qooda cimaa qaban karaa hedduun aadaa teenya guddisuu, muuziqaa teenya guddisuu, barnoota guddisuu wahalleehu asirratti waniin an jechuu barbaadu waa lamaa sadii gaggabaabdu. Ta duraati magaalaan Dirree Dhawaa laal bakka ummanni keenya amata 100 meeqa jiraate keessatti ijaaramte. Durarraa eegaltee ummanni Oromoo magaalaa san keessa heddumminaan jiraachuu ture. Maaliif isaan keessatti kan ijaaramte? Magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa biraa ta Itoophiyaa Minilik ijaare amata 140 dura kan inni ijaare magaalaan Oromiyaa keessa ijaaramte cuftinuuhu Garrison Town turan. Garrison Town jechuun military town jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti katama jaaniin katamaa san keessa ka taa'u wattaaddara baalasilxaanota mootummaati warra karaa seera mootummaa hojjarra oolchu. Basically irra guddaan nama keenya magaalaa keessa jiraachuun turre. Bakka ummanni keenya heddumminaan dura magaalaa keessa ta'an magaalaa Dirree Dhawaati. Tana keessatti seenaa Oromoo keessatti akka dhugatti ta duraati. Magaalaa keessa taa'uun maaliif faayidaa qabdi? Takka Itoophiyaa keessatti hanqa dhihoo tanatti manni barnootaa kan jiru magaalaa qofa keessa. Warri baadiyyaa keessa jiru magaalaa keessatti ijoollee isaanii barsiifachuu hin danda'an. Dhihoo tana baadiyyaa keessatti manni barnootaa ijaaramuu kan danda'e. Barnoonni seenaa ummata namaa keessatti ka addunyaa jijjiire, ka sammuu jijjiire, ka beekumsi ka babal'atu ka godhe, saayinsiin akka guddattu, karaa fayyaatiinis wahalleehu maal jechuu barbaadeeti beekumsi ka addunyaa jijjiire, ka ilma namaa jijjiire, ilmi namaa ar'aantena lafaa ka'ee ji'arra akka qubatu san bira dabree bakka biraa bakka ilmi namaa takka yaadinillee dhaquu ka dandeessise waan barnoota keessaa burqaati, waan barnoota keessaa as bahaati. Tanaaf ummanni keenya heddumminaan magaalaa keessa waan hin turinii jecha barnoota arkachuu hin dandeenye. San qofaa miti bakkiti manni haakimaa hospitaala jechuu kiyya, kilinika jechuu kiyya, bakkiti inti jiraatu Itoophiyaa keessatti irra guddaan hanqa dhihoo tanatti magaaluma qofa keessa. Magaalaan bakka irraa bitanii walitti gurguran jechuu. Sanii jecha bakka ammaas jijjiiramni namni adda addaa dhufee wajji jiraatu. Gartee aadaa guddisuun aadaa guddisuun karaa cufaanuu qooda cimaatu magaalaa keessaa as baha jechuu barbaadeeti. Tana keessatti magaalaan Dirree Dhawaa seenaa ummata keenyaa keessatti amata 60 dura magaalaa Dirree Dhawaa keessatti baandiin adda addaa warri Oromoo ka sirbu bakka adda addatti gurmaawanii ummata keenya booharsuu eegan.
manguddoo Oromooti dire magaalaa san keessa jiraatan isaaniitu ummanni biraa, ummanni Hararii, ummanni Sumaalee, ummanni Amaaraa aadaa isaanii qopheessaniiti guyyaa ayyaanaa, guyyaa aruuzaa wal booharsanii, wal gammachiisanii maaliif ummanni keenya akkana godhuun dandeenye jedhanii maallaqa waliin buusanii dardaroonni Oromoo keessaahuu warri kennaa jajja qabu sirbanii ummata keenya booharsuu qofa kan hin ta'in dammaysuu akka dandahan manguddoota ka godhe. Manguddoo afran qalloo isaantu maallaqa waliin buusee meeshaa muuziqaa ijoollee bitanii ijoollee qalbii isaanii jajjabeessanii wanta godhan jechuu barbaadeeti. Guruppii san cufa keessaa guruppii afran qallooti ta'as baatee beekamtee biyya keessa beekamte warra sirbu hedduu ka beekaman kachi keessaa baafte kakka Alii Shabboo, ka Alii Birraa, kakka Shantam Shubbisaa meeqaatu jira kan himanii maqaa isaanii fixuun dandeenye. Maal jechuu barbaadeeti madda muuziqaa Oromoo ka zamana kanaati jechuu barbaadeeti. Dirreen magaalaa xiqqootti laalamtuu miti. Bara hanqa 1991 Itoophiyaa keessatti magaalaan sadeessaan karaa guddina heddumina namaatiinis, karaa ikonomiitiinis, karaa indastiriisiis ta duraa Finfinnee turtee, tatti aantu Asmara turtee, ta sadeessaa magaalaa Dirree Dawaati turte jechuu kiyya. Magaalaa qooda cimaa qabdu. San qofa kan hin tahin beekaa meeqaatu magaalaa san keessa jiraata. Karaa aadaatiin beekaa meeqa. San bira dabri namni ka Sheek Bakrii Saphaloo jedhaniin irra guddaan nama keenyaa ka karaa hararka beekaa namni eeriyaa biraa jiru hedduu beekanatti hin fakkaatu. Kun nama amata 50 as ol ummata keenya ijoollee barsiise waan amantii Islaamaa, waan mathematics, waan algebraa, waan geography, waa meeqa nama barreesse beekaa oliit. San qofa kan hin tahin warra walaloo ajaa'ibaa katabuu danda'u ka barsiise tamaarii isaa turanii bara kakka Abubakar Muusaa nama walaloo wasana hin qabne Alii Birraatiif nama biraatiifis walaloo ajaa'ibaa qopheessuu ka ture nama kennaa ajaa'ibaa qabu magaalaa akkasiit. San qofa kan hin tahin namni ka Ayyub Abubakaris tamaarii Sheek Bakrii Saphaloo turan hanqa xiqqalleef taatu. Laal Ayyub Abubakar nama biyyarraa baqatee ajjeesuu Haile Sillaaseen ajjeesisuu ka'ee jalaa bahee Muqdishoo dhaqee taraa duraati afaan Oromootiin akka haasa'an gorsi Sheek Mahammad Rashaad guyyaa Jim'ataa walaloon isaa guyyaa Jim'ataa achirraa akka dhiyaatu ka godhe Ayyub Abubakar magaalaan Dirree Dhawaa kakkanaa kana uumte jechuu barbaadeeti. Sheek Bakriin taraa boodaati nama barsiisuu qofa kan hin ta'in naannoo Dirree Dhawaatti mana barnootaa 5 dhaabee gamaa gamana deemee magaalaa san keessa galuu ture. Nama ummata keenya dhugumatti akka dammaqan amata 70 dura ummanni akka dammaqu waa meeqa qopheessee ture. Walaloon isaa yoggaa 8 dura katabamte ar'allee namni qalbiin dubbise imimmaan nama fidde nama dura dammaqe laal nama waan fakkaatu hin qabne nama sammuun isaa waan sammuu olii nama qabu. San cufarra yaadeeti akkamitti afaan keenya afaan namni hedduun keessa dubbatu maaliif hin katabamne, maaliif hin kabajamne, maaliif hin guddanne jedhee karaa dandahuun ummanni tokko yoo barnoota arkate hulaan itti cufamte cuftunuu ni banamtiifi jedhee ummanni keenya afaan isaanii katabanii afaan isaaniitiin baranii afaan isaaniitiin ijoollee akka barsiisan ka dura tilmaamee lafaa ka'e. Sanitti lafaa ka'uu qofa kan hin ta'in
bar qubee afaan oromooti tolche amata 4 irraa fixe san tolchuuf amata 56 dura qubee afaan oromoo tolche ummanni keenya saniin akka katabatu nama godhe nama zamana Haile Sillaasee amata 10 qumi sireenya mana akkam baane godhanii magaalaa Dirree Dhawaa keessa orkan zamana dargii kitaaba isaa kan inni amata 50 ol barreesse kitaabota isaa cufa gubanii isa biyyarraa baasanii nama Somaaliyaa keessatti amma biyya Somaliland jedhaniin tana keessatti Hargeysarraa fagoo miti achitti du'ee bakkam beekamnetti beekaa saniitu bakkam beekamnetti nama awwaalame seenaan isaa sagaleen Dirree Dhawaa seenaa akka nama Sheek Bakrii Sapaloofa ummata keenya barsiifti jedheetiin abdii guddaa qaba